Tole kamoltan fayyanaga. Wahuma tokko lama jennaga. Gurrinu dhagaa ijjinu agarti qalbii qabna halala waa agarra. Ala khalifa irra deddeemaa ture namni jiru waan ilaala waan laalu kanammoo maal fakkaata keessa bahee ilaala. Oromoon ummatuma waa faarsu qofa taane nuti ummatuma faarsu keessa alaawuma faarsina wanni nuti faarsinu kunis waan laallee agarroo waan qabannee harkaan tuyiduu miti garuu kana ajaa'iba cufa keessa paarlamaa booyyeetiin ja'anii paarlamaa booyyee kaleessaa sanirratti yeroo duraatiifin dhaggeeffadhe maaliif laata waa'ee shaggar lixa shaggar kanatti faannoon goote kana namni Oromoof quuqama qabuchi keessa ni jira ka dubbatu jeen laalaa ture illaan durumaanuu booyyeerraa wanni eegan hin jirtu ummata bakka bu'oota ummataa ja'anii ummata kana dhumu jiru kanaaf ummata rakkachu jiru kanaaf tokkoon isaan dubbanne tokkoon isaa cufti faarfasee bu'e garii wallee dubbisee bu'e garii walaloo garii immoo eebbisee bu'e moo abaaree bu'een beeku garuu maqaadhaaf maal ja'a paarlamaa ummataa ja'a. Paarlamaa ummataa odoon ta'in kun paarlamaa biyyeeti. Faarsitee bultoota inni walitti qabate warra mindaa kennuuf jechuudha. Dhugatti namni ummata isaa bakka bu'u nama tokko diinettee injibbin diinni kee garuu waan itti sirra caaluun beekuudha qabda. Warroottan amaaraa achi keessa jiru at least siyaasaan isinirra bilchoodha. Warra kaabne yookaan faarstoota namicha kana dhimma biyya waliigalaatiif dhimma ummata isaanii kaasanii jechuudha. Maaliif bakka bu'aa ummataa hoggaa jettu akkasii jechuudha. Isin booyyeedha booyyee waanuma dura kaayee nyaattee galti waanuma isin dura kaayee nyaatanii galan. Paarlamaa jechuun bakka rakkoo ummataatti himatan rakkoo paartii keessa jirtu rakkoo biyyicha keessa jirtu haala hujiilee dabre irrina jiru jabina jiru laafina jiru waan godhamuu deemu waan godhamuu qabu irra dubbatanii jechuudha. Garuu keessan booyyeen Oromiyaa keessaa walii yaatee chitatteessuun tadhiiga Oromootiin qaama dhiqattu tun isin walaa tinfa'u walaa tashfa'u faayidaa takka hin qabdan waan ajaa'iba isinitti ta'u. Furdaa malees guddaan qabdan. Andure nama garii nama gurguddaan se'u ture garuu amma fufurdoodha malee akka nama guddaan ta'iniin arkee jechuudha. Maaliif jennaan beekumsi isaanii guddaan nama isaanii mormu arrabsuudha achirratti. Arrabaan wanni takka wanni qaceelu hin jiru. At least namni ati Oromoodheef hin jettu akka hayyuutti iflaaltu yeroo hedduu gaafa TPLF akkanuma waa faarsaa ture jechuudha namichi kun. Akkanuma faarfatee bulaa gurguddaa jechuudha. Maaliif jaldeessi xixiqqaan waa faarsu kun jaldeeyyii gurguddoo dur tanarraa waa baree jechuudha. Amma hidda akkasii waa faarsee walaloon nama arrabsee leencimaarreen qummuuxoodhaaf hin okkolu maarree jawsan nagee Oromiyaa keessaa fi at least loqonni kee zoonii bahaa kanarra fakkaata. Naannaawuma isin bakka buutan kaanuu dangaaleen naannaawa Soomaaliitiin weerarame Oromoon ona jaarsoo irratti ona anniyyaa irratti ona noolee kanarratti hiliyyuu hailii Soomaaliitiif warra Iisaatiin dhumaa jirti miti. Allis Oromoo guutuu yoon dubbanne ta'e waan Oromoo silaayis rabbii dubbataa fi bakkuma buutanii dhuftan saniif maa waan takka hin je'ina. Anyway anduriis isiniin beekaa waa isinirraa nama eeguu miti. Garuu nama ifi kofalchiiftan akka isin vaaliyuun qabne akka isin naman ta'ini bineensa taatan akka isin booyyee taatan jaldeeyyii taatan if garsiiftanii jechuudha. So an amma waan akkasiifa at least biyya Soomaaliyaa jedhamtu tana biyya mootummaan qabne takara meeqaddaa qabte tana hargeysaa xiqqaa addunyaan hin beekin kanalleetu isinirra paarlamaa qabaa jechuudha. Okay.
ومن مكان فجس ربي جاء سمر روخنا سمر أين سندورا روخنا خيسا ألانو خيسا ألان بكو سندورا يتروخة دمني جود بارلما أمتها جاني أوروميا جرت شوف الرمل نمبك بويدك جودا بهولك خيس وانت وجرو لتشجر كابا شجر بالي خيستي نيو هررجي خيستي توكو صندوق جودا اسم بكبو اوتا أبي أحمد بكبو اوتا دلدلة جرا خيسانية جود اسم خانو مدلقان تيسن بر وري أما سلا أسر ولك أبامها ساو مخونغا دبين خدير لمن دي بيوبانا نسمى سلا سبنخون والقنمتيك أباتي سلا سبنخون بالچنك أباتي سلا أكا أمة جبا أمة قبرومي موت أنو هدو خيس دبريتو كوتي سلا وانا ما بارلما يتاجر تتايسان شوفا ولي قوراني أوزين نكو توري قال شيرة نكانيتي هولا يتشوفاني دربان سلا مفتاساني مالف جرقون كرمينالو تقافا EPRDF أكثر من نبى في التاني يجو أورمو ويسابات يجودا الرمو خسندرني رلفت يجودا أورمو قرو خدير ما توف ربي أورمو نمني در ما توف إنجرو ربي در ما تاف أورمون أمة نجاك أبوان تف أمة نجاسا نما أول ملء نما نجاسا در رباسون أركتينيف نما إسا غرغرته كاشاب إسا ملء نما إسا راب بتوانين كمنيف نما سبخاناتو كانت جاجي سبخانا فينا دوني وان أبوف خجنا رابطو ربي يجو ديرو هندا أمتا قرامي وخا أمتا فيالي سربي سجراجي سربي جنا رابط نقان أرومو ني ديرانيك ألا تمالي هنچتو جاچو برباديتي خخرخاني واي ولا قررتها توري لولي ولا قررديمي في ولا لولي تقرأي الرديمي توكوجي خا أوروميا الرديمي تو الرحمة سبب نساء إلكتريكا مرتني إنترنت مرتني تلفون مرتني درجيس أورومو دا هاوني في أبوتي أورومو جلما في تابات هنجتو يا أوبيدو ربي لفرائسنا هتاو منا أورومو ميك أون ستان جندا قوتو شم قوتني بلي ستان إفان كيسا نوما دوكانا أبودي سنيس إسين أمة برخاك أبومتي خيسافو بيا إتوبيا جأمتو سان كيساتي حتون شفتان سرنا أبلومان نما أجيفتون نما فنفتون جاسالي أوروميا جأن كان خيسيتشون بيا بولشون دن ديسان جاسا كتش عافا إفما جاسان بيتان أمة إيقون بيتان إسن كإسن بيتان سامتاني أورومو أجيسو رجل مادان خأمونا أجائب سيسة بالريفة ما توكو توكون أركا وماتي زو ديهرته ولا جنة تربان كانته ورما كان وابا بالرئيسة تنكون إيسا ترتن دورين جيتشا توكو جاء جنة سنين دردمني جيتشا توكو جاء وماتي ولا أوروميا رديم دبت أيني سنين دردمني الرئيسة جياتني وابا الرئيسة تن قافة تقرأي مدك أبتني مورميتان سمالي في دبتي وايلت أوروميا الردن تان سياسات إيساني سنين راتو قمنان قلمني خيسان كان بالرئيسة يتشود خفاتي الرخيسة جروتان أكامي جيني سني بينا برسا دي قوتوس قافا كما لما في خلصة دبية إلا راقا كما لما في دي دمي توكو دلقان تيسان آباو بليسو لتوريتشو ساقانتان تيسان قارو الرو قانمو دانتان ساتو قامك أبساو فكاتك قبي دري بلو تنخيسا في جيتشو خفاتي تانا كمي جيني أكمي تأسلوفني نمني وان دبريادني وان فول دراس الريفتشون دندو خلي مال كيسة توري أرى مال كيسة جرى برو خرم ديمو ديمنا يو أكنا اللي قفا خيسا بودن دين واني اللي تأوروميات تهي
it is silent genocide. Ija addunyaa duraa dhokatee gaazexeessaan tokko kan seenne godhamee ukkaanfamee lafti sanaa lakkoytu jechuudha nama dhume. At least Tigraay Maraatan paarlamaa irratti dubbate dhageettii addunyaa harkate. Oromoon illee sagalee taatee fayyoonni Oromoo cufti. Alaboon warra odoo mana isaa keessaa haxaawatiin ganda haxaa'u hedduu agarree jechuudha. Kanaaf walumaa galatti paarlamaan bakka bu'oota ummataa kaja'an biyya san keessa jiru. Bakka bu'oota ministarticha biyya gaggeessuuti yoo ministara ta'e. Cabbiinsa daangaa Oromiyaa dhumaatii ummata Oromoo hiyyummaadhaan arra ummanni Oromoo kagaafa abdiilee buqqeef arra buqqee jittu namni miliyoon 2.2 ol Oromiyaa bahaarraa buqqee Oromiyaa cufa keessa kadhataa ta'ee jira jechuudha. Biitti misooma qabdu biitti ganamaa galgala nyaattu ummanni hangi kun buqqee badee ala dhaabbatee kadhatee misooma jechuun silaa nama qaanfachiisaa jechuudha. Garuu bara dur first classii fi second classiitu jira biyya san keessa. Arrallee Oromoo keessatti first classii fi second classiitu jira jechuudha. Dur hadiinaati arra garuu Oromoo keessaa jechuudha. Tanaaf ummanni Oromoo ifuma isaatiif yoo falmate, ifuma isaatiif yoo ka'ee dhaabbate, ifuma isaatiif kanaan godhachuu qaba jedhee yoo godhate malee akka amma jiru kanatti tabba tokko bahuu hin danda'u. Warri gamtaa Amaaraa jala fiiguus kana daranii fiduu deeman malee kana gadi fiduu hin deeman. Amaara wajjin biyya wanni goona, afaan hojii kana goona, afaan hojii marii goona, Amaara hojii mootummaa kana darbinee biyya qabannaa maal. Amaarri aadaa dimokiraasii hin qabu. Aadaa naamusaa hin qabu. Walqixxummatti hin amanu. Olaantummaa amantii takka arrallee qabsaawaa fi jirru jedhan olaantummaa aadaa takkaatiif qabsaawaa jirra jedhan olaantummaa afaan tokkootiif qabsaawaa jirra jedhan. Warri Amaara jala fiidaniis namni isin mormarra kaayyattanii baadhattanii Oromiyaa fiddan. Namni isin fiddanii Oromiyaa ganneexan hin jiru jechuudha. Isinis dhumaatii amma jirtu kana caala Oromoo irratti afeeruu deemtanii jechuudha. Warra odoo keessisaa banaa ganda ormaa keessa fiigu. Warra odoo ummata isaa harkaan qabne ummata ijaarame isa balleessuu deemu jala fiigu. Oro faannoo tana. Oroon faannoon tun badiin maqaasiitiin Oromoodha dhuftu talakkaa'umteen dhumne. Maaliif faannoon Oromoon baduu qaba. Oromoon ni jedhan hin jiru. Lafti tun gubbaa hanga gadii keenya biyya tana keessa ortodoksii malee amantiin takka jiraachuun qabdu warra ja'u warra namummattiin amanne warra walqixxummattiin amanne kasi balleessuuf deemu warra kana wajjiniin waliigalee biyya san keessatti dimokiraasii labsaa jetta. Amaarri aadaa dimokiraasii hin qabu. Itti isin amanu. Itti isin amanu. Seera akkasiitis hin beekan. Ittis bulanii hin beekan. Kanaaf warri Amaara jala olii gaffii dangadhaabbadhaaf ilaala. Nuti dhugaa ummataatiin dubbadha. Dhugaa ummataa. Anaaf dhaaba siyaasaa cufa dura ummataatu naa dursaa jechuudha. Yoo ummanni kiyya jiraate dhaabni siyaasaa jiraata. Nation is first. Ummanni yoo jiraate dhaaba siyaasaa ifii fedha ijaarrachuu danda'a. Garuu ummanni yoo bade ummanni harka keetiin tolfattu hin jiru jechuudha. Aangoo teessanii jettanii dhimma galii keessanii jettanii ummata Oromoo gatiin kafalchiisina. Maanimne ummata Oromootti waan irra walii galtan Awurooppatti. Ba'Itoophiyaa andinnat ani daraadarim jettanii miti. Maanimne ree asiin ummata Oromoo isin bilisoomsine jecha asiin ammoo tokkummaan Itoophiyaa gaafii keessan seenu jettan. Asitti daakala sanduuq khabara hafisuuq jaan. Ati namni naquban qabuuf teessa
garuu bukoon kee cufte ala jira jechuudha. I think yeroon kun yeroo Oromoon wal dhaggeeffatu, Oromoon wal jala deemu, Oromoon maaltu narratti hojjetamu jira laalu, shiraa fi daba siyaasaa ka Oromoon irra deemu jiru. Asiin I think Amaarri sila kana wajji fiidan kun biyya isin wajji seentanii garabbiin isin laaffisee mootummaa cundura kana yakkamaa kana garagalchitanii aangoo prime ministerummaa ka prezidaantummaa isinii kanninaan Oromoon yoo dhumte dhimman qabdan isin. Oromoon tunu haxaawamte dhimman qabdan because abjuun teessanii fi raayin keessan bakkuma sanii jechuudha. Ummanni Oromoo ceekuu itti faannoo baadhatu hin qabu. Ceekuu itti nafxanyaa baadhatu hin qabu. Ceekuu itti sirna du'e deebisu hin qabu. Sirna ammaa kana jijjiiramuu qabaa jedha ummanni Oromoodha. Kanaaf waan hin amannetti waan ifi ittiin amannetti ummata Oromoo gatiin kafalchiisina. Waan ifi ittiin amannetti ummata Oromoon fixina. Ummanni Oromoo ka qabsoo godhaa tureef godhaafis jiru. Hiree murteeffannaa ummata Oromootii fi eenyummaa isaa biyya isaa tawala bataateedha malee Itoophiyaa diddiigamuu deemtu suphuudhaaf miti. Hoggaa isinii hammaate haalli yookaan Oromoo kana jettan yookaan maal jettan. Hoggaa xiqqoon jettan Itoophiyaa kan Itoophiyaa akkasii jettan. Ejjennoon qabdan waan kalee jettan arrarran deebitan. Akkamitti isin amanamanis rakkisaadha. Garuu ummanni isin wajji dhiichiftanii olii gad deemtan kun waan deemaniif beekan, waan barbaadan beekan, ejjennoo isaanii beekan, furtuu eenyutu nuu banuu deemaa beekan. Seenaa biyya sanii keessatti warri kaabaa ceekuu Oromoo irra bahu malee Oromoo takkaa moo hin beeku. Arrallee saniif deemaa jiranii jechuudha. Kan Oromoon isinit dhiisamoo isinitti hin dhiisu waliin ilaallaa jechuudha. Anhammanumaan fiin dhufee waanuma paarlamaa kalee ja'ansanii paarlamaa booyyeessan bakka bu'oota ummataa ja'an bakka bu'oota Abiyyi Ahmad edda dubbate san na ajaa'ibe dhumaatiin Oromoo tokkoon kaane maybe jarri kun warruma dhumaatii Oromoo kana keessaa naggada qabuunsa biizinasii keessa jiraaf warruma bakka bu'oota ummataa jedhuu fi kaabnee Oromiyaa caasaa Oromiyaa tana keessa dhiiga ilmaan Oromoo warra kubbaayyan naqee gurguratu harka 195 jira jechuudha. Okay. Kan komishina itti gaafatama komishina poolisoota dirreedha moo maali? Namicha amma daga addis standard irra waa barreesse. Amma gaa kana harkattanii dargaggoota lixa baha biiftuu akkuma khalixa biiftuu maqaa itti maxxansitanii fixanitti amma zoonii kanaatu isinii hafe jechuudha. Alamuudha moo eenyu maqaansaa ati calji'ituma gubboo Soomaaliin sii kannitu fudhadhu. Gubbo adareen sii kannitu fudhadhu because you are a millionaire. Okay? Atis kitaabni kee wanni ati godhu jirtu ala jira. Okay? Gubbo si kannani abalu nu hidhisiin jechuu. Gubbo si kannani abalu nurraa ariisiin jechuu. Namni sirra millionaire jiru naannawa san keessa itti gaafatama poolisii Oromiyaa baha jamoo itti gaafatama poolisii Harargee kajaan. Tokko environmentii naannawa saniin beeytu onne dhawata ummata saniin beeytu. Ati khabeeytu maallaqa warra Soomaaliitii fi warra jogola keessa jiru gubboo sii kannan fudhattee ilmaan Oromoo gidirsiisuudha jechuudha. Amma gaa caafii kanaan kaateeti kun amma maal jettan nama 40 meeqa maal ajjeefnettanii lilmeen isin ajjeeftanii sin jirtu. Okay. Sababa kanaan ilmaan Oromoo du'aaf dhiyeessaa jirtanii jechuudha. Okay. Wanni amma miidiyaa Soomaaliitti irra deemu jiru exactly waan ati godhu jiru kana jechuudha.
Sifi media kilili shani wanni wali hidu wanni ati godhu jirtu fi wanni isaan godhu jiro wal fakkaatani jechuudha. Maalif naannawa kanarra Oromoota qulqulleessaa waan jirtaniif gubboon milyoonaan si dhufti. Miliyoon shaniin poostaa keessa kaayanii si ol yaasaa jiranii jechuudha. Itti gaafatamaa komishina Harargee kaja'an kana. Hawaalaan Soomaalii daabshiidhiin qabi ta gubboo sitti ergine hin jirtu. Naannawa san keessatti waan ati godhu jirtu irraa ka'ee jechuudha. So atis gaafni gatiin kun si deebi'u numa dhufa jechuudha. Akka dhiya kanatti sinafu akka hammaate kanatti sin turu jechuudha guyyaan. Akkasii nagaan oola.